Kabajamtoota maatii barattootaa. Kabajamtoota maatii barattootaa fi barattoota. Biiroon Barnoota Oromiyaa barnoota mana manatti dhaqqabamaa gochuudhaaf hojiilee adda addaa qopheessee jira. Haaluma kanaatiin kabajamtoonni maatii barattootaa ijoollee keessan mana kan jiru kana barnoota kana itti fufsiisuudhaaf sagantaan qophaa'an kana akka argachuu dandeessan viidiyoo tanaan xiqqoosin hubachiisuudhaaf kan qophaa'edha. Barnoota ijoollee teessan manatti deeggaruudhaaf barnoota barbaachisaa ta'anii fi kitaabilee barbaachisaa ta'an argachuudhaaf kallattii adda addaatiin miidiyaalee adda addaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, haala kana sirreessuudhaaf tokkoffaa Biiroon Barnoota Oromiyaa OBN waliin saatalaayitiidhaan barnoota raadiyoo kan tamsaasu yoo ta'u, chaanaalii mana keessan jiru yookiin diishii kan mana keessan jiruun informationii kanaan gadi jiranitti polarizationii saatalaayitii frequency fi polarization symbol rating asirra armaan gaditti agartan guutuudhaan ijoolleen keessan barnoota raadiyoo akka argatan akka deeggarsa gootan biiroon haala mijeessee akkasitti akka ta'an. Lammaffaa immoo buufataalee reediyoonii naannoo keenya jiraniin reediyoonii AM fayyadamuudhaan reediyoo 6 irraa frequency barbaachisaa ta'e tiyuun gochuudhaan yookiin guutuudhaan barnoota raadiyoo kan argattan ta'uu ibsaatii. Barattoota sadarkaa lammaffaatiif immoo ministeera barnoota olii waliin ta'uudhaan MOE TV channel kan qophaa'e yoo ta'u, kabajamtoonni maatii barattootaas kana hubattanii televizyiinii manuma keessan jirurraa polarization satellite fi frequency polarization rate armaan gadi jirutti adjust gochuudhaan sagantaa achirra jiru ijoolleen keessan akka hordofan tumsa akka gootan. Affaffaa weebsaayitii biiroo barnootaa yookiin sooshaal miidiyaa adda addaa biiroon keenya kan fayyadamuudhaan barnoota pilaazmaa, barnoota raadiyoo, barnoota jiru hundumaa dhaqqabamaa gochuudhaaf kan qopheesse yoo ta'u, kan biiroo barnootaa adreesii weebsaayitii kana fayyadamuudhaan tokkoffaa kitaaba barataa linkii kana barreessuudhaan kan argattan yoo ta'u, lammaffaa sagantaa barnoota raadiyoo linkii kana barreessuudhaan kan argattan ibsaatii. Sadaffaa barnoota pilaazmaas akkasumas linkii kana barreessuudhaan bakkuma intarneetiin jiru smart mobile yookiin bakka intarneetiin jiru fayyadamuudhaan mobaayila keessan fayyadamuudhaan barnoota yookiin risoorsii kana jiran ijoollee keessaniif qopheessuu akka dandeessan biiroon barnoota haala mijeessee jira. Haaluma kanaatiin Telegram channel banuudhaan Oromiyaa Education Bureau kan jedhu banuudhaan. Shanaffaa barattoonni keenya hundumtuu kitaaba barataa waan qabaniif ijoolleen kitaaba barataa kan akka qayyabattu barattoonni barsiisan kanaafuu maatiin hundumtuu akka tumsa gootu akka gargaartan biiroon gaafachaatii dur deebii yookiin odeeffannoo dabalata oo barbaaddan itti rakkisu hootee bilbila armaan gadi jiruutiin deeggarsa kan argattan ta'uudhaan ibsaatii. Akkasumas fooramii qopheessuu yookiin immoo barreeffamaan isaa ta'uu haala sirraa'u feedbackii nu kennuu barbaada OEB ICT kan jedhu Telegram group irratti join gochuudhaan akka ijoollee teessan gargaartan kabajamtoota maatii barattootaa fi barattoota keenya haaluma kanaan kan isinii qopheesse biiroo barnoota Oromiyaati.